إن بوين خامة يا الله أو يا مختار تربين بكجرت إن شاء الله قرتيمي أرتا كندا كوني أبا الموساتي الموساتي بريرتي دي بيل مود نلالون سوا فنكو أتي هيسوا واسيكي سارة بنا ساتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن سنين جتا أرخان جرو جالتو برا بغا نغي أندو تيسن جالتو Egaa har'a kan argamnu caaltuu biratti akkuma beekamu caaltuun maalirra akka jirtu nuti isiniif himnu isinuuni beektanii isin jaa kanatti aansee ammoo ani egaa wanni biratti argameef inshallah anis waan deemu jiru kana arkuu malee maal akka ta'e goban qabu garuu akka saayiba isaatti bilbiltee natti himattee jirti ani immoo waan hin danda'uun yookaan immoo bakka inni jiru barbaadee Muktaar bakka inni jiru fiduun ana qabdiin isin jaa inshallah na jajjabeessaa nafaana turaan isin jaa mee walumaa galatti inshallah caaltuu maalirra akka jirtu qobaan kun chaalenjii akkam akka isii godhu jiru ilmoo isiiti wajjin maalirra akka jiran halkanoo guyyaa ilmoon tun maal akka isii godhu jirtu waa meeqa jira gaa'ee duraan inni waa hedduu gargaaru jira bira jira yoo isiin gabbaate isaa ilmoo bira jira yoo inni gabbee isii bira jira amma immoo qobaa isii jirti mee caaltuu akkamirra jirtaa chaalenjiin qobaa kun akkam isii godhu jira. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Prolong. Naga kota alhamdulillah naga kaba naga jelas alhamdulillah naga kapri naga jelas jiru aku ni sini bisa Muktaar demi erga anak berada demi ture mere imbetane kami sini mungkin jiru naga kaba nak agama serta agama garu amma agorsa kesani gorsa betanya sakit opse barbanne bakini jiruti barbanne suni insan hanga sanii Osman isaan eeggachaa jira isinillee du'aayinaa godhaa isin jedhaa humti hin jiru an nagaa qaba wanti haarofti humti hin jiru wanni amma haarofni jiru waan haaraa jiru isinitti mul'isnaa isinii himnaa isin jedhaa Ammasumaa fi coosanii mana keessa jiraa miree? Daa'ima xiqqoo. Okay. Isin bilbiluu ni bilbiloo? Bilbilli isaa kan dalagu Bilbilli isaa wanta kan dalagu? Ati daawwatteen ilaalle? Ani irratti dabalee ilaale garuu tarii bilbila biraati yoo si dubbise waa jeetu. Wanta akka illee isin dabalu? An dhugaan nama akkanaa isin seenee maaliif jennaan gaa namni tokko ati ganaa ijoolleedha. Jireenyas kana dura seentee hin beektu. Waan tokko ishee dura agartee hin beektu. Amma akkanatti kana keessa si dhiisee deemuu isaatis hedduu ana qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo hedduu mufachiisee jira. Sanboota gaanni maal akka godhu isaa fi mataa isaatiif beekaa micoon sanis osoo si beektu. Anamma dubartiin Oromoo tasin beekni jirti yaadu. Maaliif jennaan inni keessan jalqabni keessan wal fuudha keessanis waliin deemachuu keessanis ilmaan dhaloo ilmoo harkachuu keessanis ni beekan. Hundinuu ni beekan Oromoon. Kanaafuu gaa intalti dhalaa takka nama haadha manaa qabu nama ilmoo qabu nama bultii qabu jala ta'eefumaaf bilbilaan yookaan ammoo akka gootee manarraa baastee wajjin jiraachuun waan isiillee akkana dhiisuu natti hin fakkaatu. Isii nama adabsisa boodarra. Kanaafuu jechuudha ana immoo akka saayiba isaatti akka obboleessa keessattis kana booda rakkoo isin keessa jirtanis yookaan ammoo akka asitti jirtu isin keessattis ilaalee isin dhiisuunis naaf gaarii miti waliin godhuu qabu ta'uu jirtu isa barbaadee akkuma duraanis rakkoo fi bal'oo keessa waliin wal bira dhufnee wajjin nyaannee wajjin dhugnee wajjin qamaanee bakka waliin dabarsu jirrutti barbaadee isa kana yoo rabbi na harkisee anuu qabee fida inshallah garuu ammoo ati akkasitti maatii bira dheedhii jirta. Ada asmirta mere gadi mul. Maatiin oo dhagaanii duba. Inshallah maatii rabbiin dhageessine osoo maatiin hin dhagahin rabbii isa nagaan haa deebisu. Waan naan ati innummaan nagaan deebi'uu dha. Ehaa salatti yoonni nagaan mana isaa deebi'ee mana itti gootu maaltu jira? deemsa isaa nama arginu. Innumti adeemu malee. Wayii caaltu dhugaasuma takkasa qofaltee hawaa gurbaan kun nama garaa jabaatu qaban. Muktaar nama akkanaa isa seenee jira. Ati garuu amma anaaf jedhiiti wayii nutti argaa? Jechuun amma nuti inni saayiboota biraan qabu adaabaa kana eeggalee anumaaf jedhiiti. Akkasuma umar namoota ijoorrumaa yuutuubarootaati kalaas. Akkasuma miree kana gaa nuti nu mareeteeti sin goone simataa keetiinis mareetee hin goone. Akkasii miree haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu iccitii kophaatti jira. Hiriyoota jidduus akkasuma iccitii kophaatti jira. Nuunis hin mari'anne isiinis hin mari'anne waan godhee eeguma isaatiin godhee miree kanaafuu nuti siyaarsa ni jiraare
dhugaan baanaa barcaal jettee mana rakkina qabaachuu osoo hin ta'in haa saayibni bara waa hedduu walirraa harkaa miti waan kana tarii quba qabaachuu danda'anii isaanillee jettee yaaduu dandeessa akkuma amma dura garuu ammaas isin shakkine garuu ofii kaastinii wayii jedheera waan akkana hin jenne tarii hayoo mallee qabaatanii lakki illee wajjin illee A'uudhu billahi minash shaitanir rajiim waan akkanaa quba qabaannee ajaaltu harka kee nyaannee gara ofiitu hin amanne Aki amani malee nama hundaan amani. duuba silaa nuti amma harka kee nyaannee nuti amma quba qabaannee caaltu rabbuma sodaadhu calsi jenna duuba silaa calsi ni jenna nuti ni yaadda akka beekaa jedhee bara ta'ullee danda'a garuun taatanillee hin jedhu. yoo dana nuti hin beeknu karaa isin irraa dhufte hin beeknu eessatti akka deemtu hin beeknu maaliif akka isin dhufte ammas rabbi beekaa. jalqaba meeqa itu uummata kana viidiyoo isaanii garte moo wanni yaani dhabuu isaa yookaan immoo kutuu isaa wanni itti beektu nati viidiyoo isaanii garte moo osoo viidiyoo gadi lakkifamin dura bahee ka'ee gadhiise ka viidiyoo bahee ka'ee gadhiise mire. bahee ka'eetuma eeguma dhabde jechuun sammooda viidiyoo garte jechuuti. Kanaafuu isaan maal akka godhu deeman keessattuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa fidanii isheenis amma karaa kanarrattu akka tas qabanni baheeti ergasii eegee ture bilbila isaa eegisee dabaluuf hin danda'u. Viidiyoo takka dalagee inni maallee jedhee inni mul'ee inni mana baasee haa hin jedhee bakka haasa'ee. Ati viidiyoo waraabdee jechuudha. Viidiyoo qabaanaa waraabee. Lammaffaa gisee an viidiyoo san gadhiisu inni kabraa gadhiise. Ammallee yoo kabiraa gadhiise jechuun illee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu duuba ammaati gama fuulduraatti yaadni kee maal isaati? Jechuun maatiitti himattamoo yookaan immoo kanuma addaan baane firoo namni tokko intala tana qortee nama isaa akka taateen barreeti. Akkana jedhe namni tokko kun jiraanne bakka piraankii ta'uu danda'a xiqqoo obsii maatiitiin himanii naan jedhanii akkasiin tasgabbeessan malee maatiitti amma fakkeenyaaf soo ta'u namni garuu kun piraankii jedheen amanu. Piraankii haa nuti amma fakkeenyaaf piraankii itti waraabnu bara duraanis eega waraabnee finnee booda waggaa namni kun naasuu reeffannaa keessa galee booda bara piraankii waliin jennaami fakkeenyaaf atiin tun haadha mana isaati yeroo takka viidiyoo takka waraabee waggaa gallakkisi silaa akkuma gallakkise yoo deeqaa fudhan illee viidiyoo san katurtu taate si bilbilee piraankiidha bariisin jechuu qaba ture silaa ilaa ammaati asitti bilbileemi waan tokko sitti himne ayyee intala tana qoradhuuti nama isaa akka taati. Hin booyin kaamma yaa Allah yaa Muktaarat rabbiin bakka jirtutti insha Allah agarteemi. yaa jaaltu rabbi sodaadhu waanuma jiru irratti malee. Wayi. Okay amma waan hin godhu dhagee intala tana qoradhu eessa akka jirtu nama eessa akka taate yoo dandayaate ni harkanaree nama beeku maali footoo takka maxxansinee bakka isin jirtu hin baafnu nu amma galgala kana maxxansinee baafnu atis qoradhu bakka irra geessinatti himi yoo bakka isin jiraattuu fi yookaan intalorree isaa akka taate beete natti himi anaa deemee naaf jedhiinis deemnee wacii baafnee bakka inni jirutti sii baafnu nuti waan takka illee yaadnu laakiin ammoo rakkina kee yookaan ammoo waa hunda kee hin dhoofatin nama jirutti himadhu yookaan ammoo bilbila isaatiis yaali inshallah okay yaadaan ammoo wanta hin ta'iniif miidhaan lubbuu teetis ilmoo teetii wajjin nagaan jiraadhu harta kan dhaqu inni abbaa ilmoo isaatii ilmoon isaa si bira jirti deebi'ee ilmoo tana ilaaluun isaa waa kan qabu ati eessa waa si keessaa haadha mana isaati yaadin okay akkas kabajamtoota keenya inshallah ati maagana muktaa kunoo yaada isiin keessa jirtu ni agartanii yaada kana rabbi irraa cufeennaa isaas rabbi manatti haa deebisu nuti ammoo inshallah nuti sinarinaadha ni barbaanna naaf jedhiis inshallah nagaan tura. Assalaamu alaykum.